An Oromoon hin jiru taanaan eenyutti hin dubbadha. Biddeen eenyu isaan nyaadha. Amaariffa dubbachuu hin dandeenyu miti. Eessatti bulla? Mana siree askoo barbaannee miilaan deemuu hin dandeenyu. Askoo jechuu gurraan dhageenya malee lafa inni ta'e hin beeknu jechuudha. Askoo dhannee lafa xiqqoo afaan Oromoo dhaga'amu dubbatamutti bulaa jira. Hireen keenya waggaa lamas ari'amnee asitti waan makaraa hunda arginee bahuu dandeenya. Garuu namni kuni garuu namummaan nutti dhaga'amu. Dookimentiin qaba ishee dhuunfaan baradha biyyi deebi'ee dhuunfaa barachuuf dookimentii malee qaamina fudhatu eessara. 12 kee tiraaskiriiptii koos 10 kan hin baradhee achitti hin dhiisee dhufe. Amma tuun lubbuudhaan asirra jiru dookimentii isin qabu rakkoon adda addaan irra ga'ee lubbuudhaan jiraachuun sammuu namaatti hin ulfaata. Waan biraatti nama oofa. Adaraa keessan nuu dirmadhaa Oromoon immoo. Nuu dirmadhaa lafa dhannu hin qabnu nuun Finfinnee keessa Awwaashii irra jirra malee jechuudha. Asii bu'ee lafan dhaquun qabu kallattiin itti deemus hin beeku.